Markaza diin barii barnoota gaaddisa diin caayaa dhaloota baga geessan eebbifamtoonni baga geessan eebbifamtoota. Markaza diin barii barnoota gaaddisa diin caayaa dhaloota baga geessan eebbifamtoonni baga geessan eebbifamtoota. Guyyaa kana arguuf kan kaatanii lafa qaroodhaan qabaa banadhee aliifa jechuun murteessitan murtiin kaatan lafa himni kaayyoo qabu gufatus yoomafa cucaatee kufuu sobsaan kaalafa namni kaayyoo qabu galmeessaa ifaa seeraa nabii rabbii tanabran khaliifaa fuulduratti ilaalaa sahaabaa hangafa miira hawwii qabu gara urjii lafa dhuftanii barachuun khayrii naggadachuun galme keeysaniifaa barnoonni diin keenya cimee itti fufaa. Markaza diin barii barnoota gaaddisa diin caayaa dhaloota baga geessan eebbifamtoonni baga geessan eebbifamtoota. Qabna imaama gaarii deemsa karraa laallannu qabna ustaazotiilee kadiin irraa barannu carraan keenya caayaadhaa gaaddisaa kan filannu gamtaan gaaddisa teenyee diin islaamaa barannu diin islaamaa baranne ergamaa jala yaane rabbii keenya waltaane jannata haa argannu. Qabna imaama gaarii deemsa karraa laallannu qabna ustaazotiilee kadiin irraa barannu carraan keenya caayaadhaa gaaddisaa kan filannu gamtaan gaaddisa teenyee diin islaamaa barannu diin islaamaa baranne ergamaa jala yaane rabbii keenya waltaane jannata haa argannu. Markaza diin barii barnoota gaaddisa diin caayaa dhaloota baga geessan eebbifamtoonni baga geessan eebbifamtoota. Markaza diin barii barnoota gaaddisa diin caayaa dhaloota baga geessan eebbifamtoonni baga geessan eebbifamtoota. Aliif baataasaa jennee as ga'uun keenya raajii laka alhamdu yaa rabbii tiinu geesse awaajiin iqraa jechuun barnootaaf tannuuf dhaabbatte faajjiin beeytotii baay'ee qabna mul'attoota akka urjii beeytotii baay'ee qabna mul'attoota akka urjii jabanneeti barannaa baranneeti hojjannaa akkasiin badhaafamnaa tan jannata sanbaajii. Aliif baataasaa jennee as ga'uun keenya raajii laka alhamdu yaa rabbii tiinu geesse awaajiin iqraa jechuun barnootaaf tannuuf dhaabbatte faajjiin beeytotii baay'ee qabna mul'attoota akka urjii baranneeti hojjannaa akkasiin badhaafamnaa tan jannata sanbaajii. Markaza diin barii barnoota gaaddisa diin caayaa dhaloota baga geessan eebbifamtoonni baga geessan eebbifamtoota. Markaza diin barii barnoota gaaddisa diin caayaa dhaloota baga geessan eebbifamtoonni baga geessan eebbifamtoota. Quraanaatu jiruuf jireenya nuuf faaya quraanaatu jiruuf jireenya nuuf faaya islaamummaan daandii gaarii kan nagayaa fajrul islaamii markazni keenya nuuf faaya aduu wallaalaa dahachuuf honnu waliin jala taa'a teessuma diinta beekumsaa yaa daawwitee abdii aayaa teessuma diinta beekumsaa yaa daawwitee abdii aayaa koottaa baradhaa namootoo koottaa baradhaa namootoo huruufaa fi aayaa aayaa koottaa baradhaa namootoo huruufaa fi aayaa aayaa. Markaza diin barii barnoota gaaddisa diin caayaa dhaloota baga geessan eebbifamtoonni baga geessan eebbifamtoota. Islaamummaan tun amaanaa sunnaa nabii fambiyooti islaamummaan tun amaanaa sunnaa nabii fambiyooti eenyu baree kan barsiisuu yoo lakkifne naafiyati dhaamsa nabiif sahaabota amaanaa warra duraati goloo wallaalaa lakkifne haa ibsannu naafiyati yoo beeytotii qabna hayyuu kan dhaalannu fambiyooti
yoo beektotii qabna hayyuu handaalannu fanbiyooti. Markaza diinbarii barnoota gaaddisa diinchaayaa dhaloota baga geessan eebbifamtoonni baga geessan eebbifamtoota. Markaza diinbarii barnoota gaaddisa diinchaayaa dhaloota baga geessan eebbifamtoonni baga geessan eebbifamtoota.